laal koropii sana ajjeesii jedheen achumaan mucoon kaa goote caammadhaan kaa gootu koroppiin bakkasumatti du'e ilmooleen bofaa garaa keechaa lawu. Maaliif dhowwaa turtan haadha warraa keessan? Asitti soo haa kadhanne beentee kunoo waaldana suma maal hojii honcee biyya fagoo deemtee caammaa ofirratti fixan jedheen ishuma. Oduma teenyee amannuu oota akka turru nu muluu wal lolutti teenya. Xaraxaraatuman deemaa inuman argaa xaraxaraan deemaa. Sila taateen irratti taatee lubbuun na qabdee fayyisaniif nan amani sirriitti keessa galeera. Otuma ajjeesnu bofti 17 dhufu. Beentee taanee waaldaa keessa lakkaa nuyi waanuma seexanni hojjechaa turre malee. Maal ture kan isaanii? Dhuga ba'umsi isaanii waan afur irrattidha. Tokkoffaa irratti zayitii dibataa kadhaa nama Waaqayyoo fudhadhee galee bofti darabeedhaan 17 hin du'edhanii lammataa irratti immoo horiin na yalaa du'uudhaa ka'ees na yalaa gatachuudhaa ka'ees itti dhimnaan hin fayyeedhanii korophiisa keessaayis wanti bahee hin beenne bofti guddaan hin baheedhanii karaa dibataa kan biraa immoo waa'ee dibataa kana namoonni baay'een hin qoosu lakkeedheen hin dadhabee sadarkaa gaarii irraa caccabanii miidhama guddaan irratti ga'uutti ture jedhu bal'ina isaa immoo saanumarraa dhageenya. Keessummaan ulfinaa tokko Iyyesuus jidduu keenyatti argamee gaafa dhalanneen jammaree amma ammaatti kan nu gargaaraa jiruuf Iyyesuus ilma Waaqayyootiif galannaa ta'u. Maanni dhuga ba'itiin koo dhuguma akkuma amma jedhan kana dursa pheenxee ta'ee baay'een ture. Pheenxee taanee waaldaa keessa lakkaa nuyi waanuma seexanni hojjechaa turre malee gaarummaadhuma waan silaa amantii keessa gallee sirriitti wanti fudhanne hin jiru. Pheenxee taananii maal fa'aa gochaa turtan? Taanee araqee hin dhiisnu hin dhugnaa. Yoo namni nu rukutes hin da'uun dachaa rukunnaa. Yoo namni miidhaan nurratti hojjetes hin kassamu. Kana hundumayyuu Waaqayyoof fedhu. Garuu hoo gaalle qe'ee keessa boqonnaa hin qabnu. Horiinis wal lolaa, maatiin wal lolaa, haadha warraa keenyan simimmi hin qabnu wal lollaa. Ani mataa kiyyaan akkasitti wal lola. Irgan pheenxee ta'e cufaan atta baase malee maaltu naa siqee jechaan ture ani gisee horii wal lolu wanni beekan. Nama si biraa harkaan qaba. Hojii seexanaa hojjetteedhiin. Ergan pheenxee ta'e. Naasi qulide jetteedhiin. Adda baheedhiin. Gaafa adda baateedhiin. Siisikuu jalqabaadhiin. Harka walitti reebaa ishii. Dhuguma kanumarraan Waaqayyo gooftaan haa eebbifamu. Mucaa kana nuu kaase Waaqayyo qabeessa. Meeshaa ulfinaa godhee meeshaa hojii isaa godhee Yesuus kaasee biyya honcee nuu fide. Kanarra beeksisni naannoon hin naqayaati manaa koon naqxee ammas kaa seexanichi hin hojjete anuma faana qulfii taphachaa yookaan qumaara taphachaa jira malee akkana achi dhaqu hin barbaadu. Haati manaa koon naqxee maaluma barbaada achi dhaqxa Waaqayoo ta'e qe'ee keenyas hin jira jilbeeffadhu jedhaan hin ta'u jette ishiin hin dhaqxe. Hin fayyitee kan dhukkubsattu fayyitee galte dhugaa. Saniin boodarra nan naqee dhidhiibbaadhaan gaafa naqee jedhu. Maaliif dhowwaa turtan haadha warraa keessan? Asitti soo haa kadhanne beentee kunoo waaldana suma maal hojii honcee biyya fagoo deemtee caammaa ofirratti fixan jedheen ishee. Nama si biraa harkaan qabsi. Dibata barbaachuun nu fedhiin. Si duukaarra fudhiin. Ergaadha fuudhi. Saniin boodarra honcee nan naqee gaafa naqu miila kana dhuguma ataakiltis nan hojjedhaa. Sadarkaa federaalattis akka Oromiyaattis badhaasa deemee nan fudhuudha. Nan hojjedhaa garuu eebban qabu. 50,000 60,000 200 soon qopheesse ganna qixxuma hiyyeessee tumtuu kiisin nan jiru birriinan. Egaa kan wajjin hirmaannu waan biraati jechaadha. Saniin booda nan naqee gaafa nachi dhaqeedhu namni baay'eedha akkuma kana namu keechaa kaachaa dhufee gaashee miila keessan maal taatanii naan jedhe yeroo naqee taa'u na nagarre yeroo na koffalchaa dhufus na nagarre inni dhumarra dhufe qabeessan. Na dhukkubaa erga yoo mennaan hoggaa lama jedheen maqaa Yesuus narra fayyitanii galtolee miila kana dhukute oggumsan miilli na fayyi an hoggaa lama na dhukkubechaadha. Otoo marfee hin barbaadin dura marfee dhaqee baay'een dadhabe bakka waaldatti soon kan dhumtuu naan siqu kanuma akkuma nama isin jedhe waan baay'ee hojjechaa turrechaadha. Saniin boodarraa kaachaa dhufeet qabeessumti Waaqayyotti dubbatee bineensi torba eebba keessan mana torba isinitti xonoqolamee dagamamee eebba keessan bara baraan kan nyaatu guddina akkas hin dhoowwe isinarra abbaa makiinaa meeqaan taatan eebbi keessan kan nyaatamee har'a bineensi torba hin dhumaa naan jedhe. Ani dhugaa dhedhee fudhannee. Maaliif dhugaadhaan jenne egaa? Bineensi torba dhugaa ani kanuma biraattan jijjiiree hoota akka turu deebisee naa ibsee bofa torba naan jedhe. Bofti qeessi warase naan jedhe. Tole dheetuma zimmeedhaan bofti torban kunis hin du'e yaadne bakka tokkotti maal tolitti godhadheen dhiisee.
Yesus walitti guura. Yesus argal kaasa eeto mana. Inamantu. Ni tinbitin naaggaraaloo zaare. Inamantu. Yeroo ati galtu waa geessi eega. Maatii kee baadiyyaa jiran fagoo jiran. Hello qe'ee keenya keessa waa dhumeera. Eshi. Salumarraan yeroo inni natti dubbatu kana sa'aatii 9 gubbaadha. Yeroo inni waa'ee bofaa kana natti raaju. Nangaleeyoon sa'aatii 11 achii baanee qe'ee geenyu lixa gubbaarran qe'ee qaqqabee lafa sa'aatii 3 adeemsisa. Kaachichoodhaan irraa gadee waan ta'eef buune. Yoo naquu bofa torba akkuma jedhame mucaan koo qe'ee jira. Sa'aatuma 9 irratti mucaan bilbila of harkaa qaba. Sa'aatii 9 irratti bofti torba olmatti xaxaa tokko bicha keechaa diimadha malee jaansaa gurraacha. Torbanuu wal xaxee waaqayyo walitti funaanee qabeessa eebba koo nyaatu kaafin lafiititti baasee har'a. Sadiin boodarra bofa kana mucichiin dabaddabee najjeesee yoon ka'ee qeetti dhiyaadhu ijoollee muluun hin kolfu. Nannaqee maal ijoollee maaltu ta'e bofa torba du'e beeshaan bal'ina irra bofa torba ajjeese akkanatti bofti. Eecheoon jedhumu dallaarra naqanii ammumaa langee gaa bofti torban tokko bichaa keechaa diimadha. Urufa keechan kaadha waan godhu wallaale dasitaa waan ta'e qeetti nanam ogguma achi dhufus dasitaa dhanan gale. Dasitaa koo kan qabee daa'essa ijoolleedhaan kan walitti nanaqu qotiyoonni kiyyallee dhugaa wal qabnaa wal gadi lakkiftu. Halkan walirra bultu wal lollaan. Gaafa manaa gadi baafnee alatti walirra bulantu jira qotiyoonni wal lolte. Garuu gaafsaniin jammaree qotiyoonni waliin lol ijoolleen koo dargaggeewwanis manaa waliin lol boqonnaa gaariin naaf ta'e. Harka ol kaasaa. Yeroo isaan sagantaadhaa ba'an mucaan isaanii bofa rarraase miti. Diina kee isaa rarraafamee jiru argitaati. Sadiin boodarraa gammachuu guddaatu ta'ee bunni wayii daffee na eegee buna kana nan dhugee ijoollee har'a rafnu dassitaatu ta'e wanni ta'e na gammachiisa. Ani taa'an bula malee hin ta'u lammataa deebisaa buna daffisaa jedheen ijoolleedhaan. Dhugaa taa'ichumaa jechaadha. Ijoolleenis hin raftuu taphachaa bullee hin galateeffannee guyyaa tokko ooleen du'een guyyaa tokkicha oolee laalachi wancee dhaquudha. Duraanis hin jibbisiisa. Duraan na jibbisiisa. Waaldaa dhumayyuu amma midhii badaanan naqa waaldaa dhumaa. Ka'een kaadhee dhaqee gaafa naquu dhuga bayitii kana nan himee amma safeera naan jedhe waaqayyoodhe qabeessan. Tole gudii dhakaa dhugumaa fedheetuman galee. Gaafan ka'ee galuu. Amma gaa amantan. Amani amma. Yoon galuu bofichi akkuma jedhame aduu san bulee barii balbaluma duratti immoo deemaa dhufee argame. Isa ajjeefne yoo akkana garagallu ammas immoo bu'aambaa gubbaarra waan naquu hin jira ammas. Kana wanni ta'e as qo'imatti as guuraa kiyyuma bichaa bofti dhuguma qe'ee warasee wanni ta'e dheetanan bofa kana dabaddabnee ajjeefne. Otuma ajjeefnu ajjeesnu bofti 17 dhumu. Inni dhufee amma waan ka'ee wancee lammataan boo deebi'ee dhaqu bofichi dhumeera. Torba keessaa tokko laafee hafee jaammas hin adanaa jiru. Afuura hantuutatti isinitti erganii hantuutatu immoo jira. Naan jedhee natti dubbata. Amma na shakke. Hantuunni silaa mana hunda jirti. Maaliif akkana hedduudha jedheetuman ka'ee gadame. Abee dhala namaa. Amma wangaluu hantuuticha kana guyyaan kun gaafa jimaata jechuun ka arbii jechuudha. Qidaamee isaa oolee sanbata girgiddaa koree kan bakkee inni halkan qicici jedhu dhaggeeffadhee qoffore qottoodhaan. Oon qofforuu yoo barbaada hin argamu inni hin taane nan dhabe nan dhiise. Maal barbaaddu gaa? Hantuuticha san. Isa kamiin? Isuma silaa natti dubbatame san gaa. Amma achumaan bulee gaafa sanyoolee maaksanyoodhuma teenyee buna dhugnuu galgala soolaariin hin ifaa kaachatuma dhufe hantuutichi gizee isaa ofumsaatiin mul'ata. Kaatee dhufa yoo dhufu mana kana keessa hantuuta kana gura akkuma dirakii kanaa galaaxara horiga dariinaa hantuutichi bakka lixu dhabee du'us didi hantuuticha ijoolleen lafumni itti malee dhiitamu yoo dhiitanis hin du'u. Kaachaa dhaqee gaanii yala lixa diinqa gaanii isa durii jechaadha. Achumaan akkanatti nan qillaawoon jedhe gaaniin hin caba. Fidaa eeboo natti hin jedheen. Akka gaaniin hin cabneef. Hidhame garuu deemuu dadhabeera achum jala taa'aa ijaan na laala. Eeboo ijoolleen natti finnaanan dirgim godhe eeboo kanaan waraana. Indu'e hantuutichi. Hantuuta Jeesus salphaadha garuu miilumaanis akkanoo godha inuma du'aa kuni dinqii natti fakkaata. Hantuuta sana ajjeesee deebi'ee ani battaluma waraansa na qabe kulaalitii kana na waraana. Akkasuma deebi'ee hin teenye. Harki mirgaa paralaayizii na ta'e miillis nan hojjetu na hadoode. Miilli natti ulfaatoon ol fuudhamu waygaa miilli. Na hadoode bakka. Erga hantuuta ajjeestanii booddee.
Oota ka turu ijji kunis na waraanaa ijji karaa kanaan boo'u kun na boo'a ijji. Harki na dhukkube booda morma akkana namichi. Kan morma kana keessa jiru isinitti ni dhugaa. Eboodha jechuun hin danda'ama. Ani du'eera. Dafaa gaarii naa fe'an jedheen ijoolleen taa'aa bulanii gaarii naa fe'anii gaariin mana jira. Hospitaala naqadee wali dhaquudhaan qophaa'u. Sa'aatii 10 irratti soddaan kiyya tokko dhufee bulee maaliif qabeessatti hin bilbillee? Maallaa godha dafii qabeessanumaa dafii hospitaalan qaqqabaa dafii gaarii natti dhiyeechaa maaloo hin jedheen. Achumaan didee bilbil. Yoo bilbilanuu sa'aatii 10 irratti halkan inni kadhatarra jira. Waaqayyoos kaayyoo qaba waan ta'eef silkii naa kaase. Maal ta'an gaasheen jennaan ani silkii qabachuu hin danda'u mucaa wayii gurratti naa qabe. Karri kun nan hojjetu kana malee. Bishaan itti kenna maal ajjeeftan gaasheen naan hantuutan jedheen. Ani argeera isin ajjeeftan dura isinitti hin dubbannee naan jedhe. Bishaan kana fidanii natti kennu harka bitaa kiyyatti bishaan nan qabadhee karaa kanatti silkii naa qabanii maqaa Yesuusin inni lubbuu koo dabarsuuf dhuftan billaan sinitti dhufeera ganna dhiisaa jedheen jedhe akkuma inni jedhee si'a sadi deebi'ee nan jedhee amma bishaan sana ofitti naqaa. Yoo inni akkana jedhu akkasuma akkuma elektiriikii waan ta'e as keessa ganna bahe. Kunis na fayyee miilli ulfaatu sunis miiluma duriitti deebi'ee fayyaa ta'e kan na duruun dhiisee ijji na boo'us hin dhiisee amma fayyee urufa keessa deemee of laalee akkanan godhaa ijoolleen hin faana deemu amma dhaqaa gaarii irraa hiikaa irrafnus ta'a bullaa galateeffadhaa buna daffisa ani irrafu deebi'ee fayyeera. Doktorii malee birrii baasicha malee deemmi makiinaa malee ijoolleen koo na daggaftee mimmaa ishii odoon cobsin Waaqayyo qilleessumarraan afaan qabeessarraan dhufee doktorii caalu waraanee na fayyisa. Amma gaa qilleessarraanis idaa marfeen hin jira ani ammaan kaasee Yesuus amanee hin jedhe bakka. Ganaa Yesuusin amantu gaa? Amma namane bakka har'a namane malee dursa muluu amma bofaa san diresii xaraxaraatuman deemaa inuman argaa xaraxaraan deemaa sila taateen irratti taatee lubbuun na qabdee fayyisaniif nan amane sirriitti keessa galee. Saniin boodarraa horii kiyya tokko seexanni hin raftu. Horii kiyya tokko sagantaa keessanii hambisuudhaaf jecha horii kiyya tokko dhalaa mimmiiti seexanni dhufte. Horii kana mimmiinan umaa waan na tokkotti sin lakkoofne hin gaddine san Yesuus tunaa caalee tuman qabadhe gaaffayyee horii ishii ta'ee dhiise. Gaafa horiin du'ee jedhu qabeessa mul'ata argee ammas waa argeera dhaqaa galataa achi bulaa tafsa'ee dhaqaa achi bulaa galateeffachaa bulaa inni mul'ata argee yoo dhufuu mucoo kiyya dubaraa tokko du'uudhaaf ishiin qabamte hin ciifti. Mucoon dubbachuu dadhabde barachaa jirti mucoon naannoo kutaa 8tti. Ani mucoo san qabadheen taa'ee gaddaa jiru dhuman gadduu dhufanii yoo kaanii dhufanuu galgala bunni dafee mucoon mana kaan ciistii oduma teenyuu dursa too kanan ta'in warri as gorii tokko waaqeffannaa qe'ee kiyya dhufan. Woo dhufanuu namichi tokko dhuga beetii maal jedhaa korophiisa keechaa boofti bahee jedhe. Har'uma amanan ilaal qabeessa biratti har'uma amaneet galee torbee isaatti waaqayyo dinqii argisiisudha korophiisa keechaa boofa baasee argisiisa. Dhuga bahiitii onni bahuun taasisabeen. Maaliif egaa? Korophiisni xiqqoodha amma geessuun beektuu ture korophiisa gurraacha isa utaanu. Boofti silaa guddicha. Akkamitti korophiisa xiqqoo kana keechaa boofti ba'a. Dhuga bahiitii dalgaati kudhedheen taasisabe yoo san hin dubbannee uummanni hin jiraatu uuman jedhe. Saniin boodarraa hin dhufee korophiisa kanaan amanuu dadhabee yeroo uummanni bittinnaa'ee qe'ee kiyyaa uummanni amma kanaan numa baay'ata qe'ee kiyyaan dhufu galateeffannaadha. Qabeessaa eeguu jechuudha. Garuu gaafa isaan kaanii galee qabeessan galu ani haadha manaa koo bira taa'ee ijoollee bira taa'ee namni dheedhee dhuga bahiitii baane dheetii dubbii dalgaa dhuga bahiitii bahee korophiisa keechaa boofti hin bahuudhaan dubbannaan odoo baay'ee argituu maaliif akkana ittaan aan jettaati manaa koo lakki ani kana nama nuun jedheen. Guyyaa sadaffaa isaatti gaafa mucoo koo dhukkubee jarri kun dhufanii korophiisni akkuma amma jenne kana utaalee dhufa. Waaqayyo gaafa na argisiisuu barbaadu isa nama nuu dadhabe kana sin agarsiisan aan jechaa jira osa waaqi. Korophiisni utaalaa dhufnaan nan ajjeesadee akkana kunoo galataan isa suma jira. Tafsa'een isa suma jira. Nan dhiita akkanatti hoon jedhu korophiisni utaalee algaa irra kakawwe. Inni inni achi dhokatee ammas korophiisni sun utaalee akkana oo deebu karaa shinii dhaqe. Bunatti nu alaa badadhee laal korophiisa ajjeesiin jedheen achumaan mucoon kaa goote caammadhaan. Kaa gootu korophiisni bakkasumatti du'ee ilmooleen bofaa garaa keechaa lawu. Saniin boodarraa dhaqanii qarratsanii ani mar'imaa wayii teereen shakkaa kan hin dhaqee daaboo fa'a inni ija qabaa maal qabaa hin deema sim jedheen. Hin qarrafatanii namni asitti ilaallee hin jirtan garuu
bilbilaan qarrasatanii dhufa isaan hundiyyuu ammayyuu qabaachuu danda'u. Boofti kun olii gad deemaa booda isas dabaddabnee ajjeefnee mucaayoon duraan achi yaaddu hanciiftu hoggaa boofti duu fayyaa nagaa kaatee dhaattee dhufte nu bira. Idaa inni korophiisa keessa taa'ee mucaayoo fudhatee baduudhaaf ajjeechadha jechaadha. Ana Waaqayyo na oolchee waan baay'eedha. Yesuus waan baay'eedhaan nu oolfata. Dhuguma Yesuus malee dhaabbannee hin deemnu. Kan Yesuus kun dinqiidha. Amma inni dhufee saniin boodarraa kuni ta'ee kana nan argaa warra as gorii kana keessaa dargaggeewwan dhufu amma sagantaa. Gaariin qe'ee kiyya dhufu akka 200 oliiti kaa nama qabeen dhufu baay'inaan jechaadha. Warra as gorii kun karaa as gorii jechuun as goriin kanaa miti karaa Addis Ababa karaa bahaa jechaadha. Yoo dhufanuu gurbaan dargaggeecha wayiidha warraa wajjin dhufee haati warraa immoo baay'ee waaqa amanteerti. Zayitii ishiin bitattuu hin bitatin jedhee dhoowwe. Diddee bitatte ishiin fudhatte zayitii kana kennameef. Gaafa zayitii kana fudhattu karaa ogaanuu gaariin salfiidhumaan ka'e karaa gaa dargaggeewwan bira jiru. Isa kana kan fincaanarree fakkaatu maal fuudhanii sitti kennu zayitiin jedhee haadha manaatiin lola. Lakkii jetteen dide lakkii jedhuun dargaggeewwan wajjin yaa'an sun dida gaarii gubbaarra jira. Gaariin akkana yoo zambal jedhu uummata san keessaa isuma bichaa kufee namni hin kufu. Inni kufee namoonni irra jiru akkamitti akka kufe mooji wanni tiraabeetii duubatti rakkatee jaakeetti namichi kun lafumarra guttutama. Irraa bu'anii gurbaa kanan qabanii saniin booda harkis miillis dugdis zeeroo ta'e. Kanarraa achumaan hospitaala geechuun wani gaafa hospitaala geechanuu Luqaas isa jedhan kaatolik hospitaala guddaa faranjootatu hojjeta marammaranii gaafa ilaalan kuni diiskii muluun hin hojjetu qaamni hin hojjetu kara Tuquranbassaa tolsaaf. Tuquranbassaa dhaqanuu ciibsuudhaaf 50,000 gaafata mana. Namichi sangaa tokkittii qaba. Haati manaa boochee feetee deebistee anaamtuu falanaan ta'u qabeessaa biran geessetti. Inni of hin beeku fe'anii torbee qe'ee kiyyoo fidanuu akka daa'imaatti konyee baatanii gaariirraa buusan. Waa'ee dibataa maal jettee waa'ee koos maal jettee dubbadhonnaan dubbachuu dadhabeen. Haati manaas dubbachuu qaanofte. Garuu Waaqayyo isa goote himtu malee hin fayyitu naan jechaa jira qabeessan dubbannaan. Dargaggeessi tokko achi utaalee ka'ee waan akkanaa jechaa ture gaariirraa hin kufee oggumsan hidhamee jedheen. Kanarraa jilbeeffatee boofiin kadhatee yoo inni kadhatu akkuma namichi amma dugdaan gadi dheesitti fayyee kan. Harki kottaa'ee inni 50,000 barreeffamee riifariin saafamee saafee riifariin Yesuus asumatti kadhatuma qabeessattiin tataraf godhee kaasa namicha. Uummanni as gorii kun xarapheezaa gatee kaataa kuun urufa keecha kaataa kuun as kaataa waan godhu wallaale biyyi dinqisiifateeti. Gammachuu guddin. Kuni Yesuus tunuu dhufe malee kun nama miti ani shakkee jedhe tokko dhugaa dhufkee jedhu Yesuus mannuu dhufe. Meeqa jedha. Haleluuyaa. Ameen. Harka kaasaa. Hin shakkin ati yoo amantis keessaan hojjeta. Ani nama cubbamaadha. Gadadamaa baay'ee cubbuu kootiin isinin caala. Baay'inni araara isaa garuu iddoo aarsaa na dhaabeera. Deebi'ee immoo tokko dheengadda isaa wayina ilaa dhukkubee kan bare dhufeera arrafu. Hin bartee dhufteera garuu sa'a koo siif hin ta'u. Dhiiga Yesuus irra jiredhee saniin boodarra dhaqee doktoroota warra maraanan. Sa'aan dorrobee ji'a 5 Amaarikaan yoo cimaadha sa'aan. Sa'a kana dorrobeen ji'a 5 fidanii marfee waraanuu guyyaa 2 bakkuma ciisee ka'uu dadhabe. Booda manya gadi fide duudhaaf qophaa'ee jabbileen wanni wajjin hin beektu miti reegizee dhaluudhaaf yeroo horii dhalti. Kotteen jabbii mul'ateera garuu wanni wajjin dhufeera. Ji'a meeqa garuu? Ji'a 5. Yeroon hin geenye. Yeroon hin geenye. Achumaan doktoriin jabbiin ji'a 5 sin jiraattu sa'aan keessa hin jiraatu hindu'a garuu ani maal asii godhaa naan jedhe. Waa yaadadhe achuun dhaabbadhee inuman kana achuun dhaabbadhee Yesuus nan gattodhe. Kaadhee galee zayitiin erga sarraa fudhadhee akka ji'a jaaguu tolu kaawwadheen qaba. Zayitii kana fuudhee dhufeeni. Bakkuma hormaata isaarraa jammaree amma gateetti ga'utti maqaa Yesuusin kuni dhiiga Yesuus irra jire sila ta'eef hin dandeechu sa'a Jabbiin gadi baheera. Gadi baheera moo gadi baane? Gadi bahee kotteen dhufee baay'uudha. Xinnuma tafe gadi baheera. Hormaata irraa mul'ateera malee qeessi kottee jabbiin hin mul'atu. Oggumana isarratti zayitii geechee dhangalaasee kan heedhu akkuma nama daandii deemuu isaa tattee keechumatti ol deebi'e jabbiin. Warra amaneef Waaqayyo waan guddaa godha. Ameen. Sa'aan hin fayyee jabbileen keessatti hin deebi'ee sa'ichis mataa urgootee hin ka'e.
Inni du'e mana keessan keessaa gaara. Inni du'e mana keessan keessaa gaara. Nutin bitin naggaraalo ይነሳል በጌታ በኢየሱስ የሞተው ነገር ይነሳል በጌታ በኢየሱስ amma doktorichi sun saasa hin mararsiifatee aduu saniin galee inni sa'aan fayyee bariyoonni gaafii dhufu sa'aan marga dheedee bishaan dhugee burraaqaa kaatee gale tol sa'a galee takkanatti kaatee naan jedhee hin jedheen hin dinqisiifateen nu waaqayyo du'aa kaasa. Nu hundumaa bakkee du'aatii fudhatee ofitti nu fudhate dhuguma aduu olfinaa tokko nurra jira Iyyasuus nurraa mul'ata. Namichi amma laaltan kuni na jedha na jaallatus natti ka'us nageenye maalan jedhe Nagamuy. Ila akkas na godhu. Dinqii Waaqayyo hojjetu argu. Yeroon galumoo dhaqanii namni waa taasaa wal gahii taa'u. Waaqayyo immoo natti dubbata. Namicha kanatti adda ba'uu hin barbaadu. Yeroon naqu fuula. Na godhu. Nama si biraatiin nyuu. Aizo gaashuu koo. Mee haasaash. Amma waaldaa oduu achi dhufu. Achi dhufuu dhiisee karri biraa boonyan immoo kara biraatti jijjiire fayyinni qaba akkuma hundaa namni rakkata gaafa inni sagantaa kee kiyyaa dhiisu amachuutti jammarre teenyee manuma keessa waruma teenyee amannu oo takka turru nu muluu wal lolutti teenye. Inni deebi'ee gaafsanis hin dhiifne gaaf guyyaa lammataa ammas kan kaleessa hin hubanne jammarre har'a naa gala dubbiin gaaf lammataa yoo jammarru daqiiqaa tokko odoon turre ijoolleen kaballuma wannaan nechite wal manum keechi wal lolani ijoollee sanirraan darbee anis lolan kaasa wajjumaan woo waan mucaa kanaa dubbatan namaa hin ta'u har'aan kaastanii hin dubbatin amana kiyyatti hin jedheen. Achumaan mucaan kiyya tokko maal jedhaa amma kutaa 10 keessa jira inni immoo nama amantiiti mucaan waaqeffatas in lallabas. Isin qabeessuma jaalattu namni kun namni wangeelaa nama isinitti fakkaatu naan jedhe mucaan lakki ane suman nama raraan jedheen lola kaasa inni lola kaasee qabeessaa miti jammarraanaan bayi duraanuu argeera mana kiyyaan jedheen aaruu koo argee ona ulee fudhachuu jedhu mucaan kaatee bahee mana kaan galeera bariyoonu yoon jedhaa dhaquu kaanu miila naaf eche mucaan. Mucaan kan eenyuuti? Mucaan kiyyum ilmoo ofii laala kaa waaqayyo ilmoo ofii illee achaansee isa kana namatti aansa ani isa kana natti aarama wangeelli walitti nama aansa hangaaf kaanitti mucaan kuniin okkolee gocha afaan saatii namaaf kadhatu gocha afaan saa kalee na aarse qabeessa irratti gadeen dhiisee ani sagantaa hundeemuu fidanii dhufan karaa ga'e dhaabbadhee tirsanii yoo dhaqee bodda isa hidhan tokko ga'u miila isa kanas itti dabaleef mucaan deemuu dadhabe bobaa qabanii dargaggeewwan guutanii rarraasaniituma giddiidhaan achiin ga'u. Ani dura darbee tanan dhaqee taa'e yoon ka'ee dhaqee taa'u kootu waan kiyya maal dubbattee takkana taatee dirgin mucaan waan balleessa waan atanii ni mata jedhe lakkii na dhukkuba malee waan siin jedheen qabu naan jedhe meeqa jedhaame waan siin jedheen qabudha. Gittim jedhe inni daa yoo inni dudun ani ka'ee akkana jedheen jedheen saniin boodarreen kadhatee fi mucaan achumatti fayye miillisa. Galateeffadhaa gooftaa ameen.